ho'eetiin hin kabajam. Ayyaanni iidaa hagam akkanatti bareedee kabajam. Osoo nuti akka amma itti kabajannu amma irreecha kabajnu kanatti Finfinnee addabaabaayii masqalaatii fi yookaan istaadiyeemitti haala bareedaadhaan Oromummaa kenna miidhagsinee ittiin boonne sila kana caalaa miidhagsuu hin dandeenye sanas. Sigalee ayyaana masqalaa haa taatu, ayyaana fedhe haa ta'u, ayyaana iidaa haa ta'u kan barbaade jechuudha. So waan kenna jabeeffachuu qabna. Har'a nuti Finfinnee keessatti uffata aadaa uffanneetiin mul'achuu kennaaf hagam diina garaan gubate. Hagam akkam ta'aa jiran sooshaal miidiyaa kanarra iyyanii maraataa hin jirani. Iyyanii maraataa jiran. Iyyanii sooshaal miidiyaa kanarra nuti waan kenna jabeeffachuutti hin jiru. Nuti waan kenna hattan warruma nu ajjeesu kanayyuu warruma argite abbaa fedhe maan taane jabaa kenna nutu jabeeffachuu qaba. Waan isin ajaa'ibu kaleessa galgala miidiyaa ijoollee sooshaal miidiyaadha ka ammaan tana wanti akka malee uummanni namni aktiivii irratti ta'u sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa kanarra nama 6,000 wayii taa'ee kalaalu kaleessa waan isaan warri Amaaraa kun ijoolleen aktiivistoota Amaaraa waan jedhamu kunniin namoonni xiqqoo beekamtii qaban sooshaal miidiyaa kanarra bayanii waan isaan taa'anii haasa'an dhaggeeffachuu ture. Maal jedhan sirba bulloo kana jechuudha. Bulloo sirba inni amma dhiichisu kana sirbi kuni jedhan walaloon isaa ummata kaabaa kanaa wajjiniin argite kanaan booddee jaalala hin qabnu dhumatee jira jedha walaloon isaa. Jibbiinsa facaasaa jira. Miidiyaa mootummaatiin haga ba'utti jenosaayidii nurratti labsutti jiranii jedhanii dubbatan. Sirba Andu'aalam Gosaa darbee laallaa isa jedhu sana jechuudha. Darbee laallaa sana Addis Ababaan biyya kacha maal barbaaddaa minti falligaalle isa inni jedhu sana xaraargeen innaaswaxxaalleen ka Amaaraa ka Addis Ababaa xaraargeen innaaswaxxaalleen jedha sirbi suni jedhanii hiika biraa itti kennanii siigalee. Waan inni meemma Addis Ababa biyya kacha maal barbaaddaa minti falligaalle jechuun Amaaraa achi keessa hafaafnu jechuudha. Hayyicha sanyii gootaa jedha Andu'aalam Gosaa. Hayyicha sanyii gootaa yoo tuqallolee kan qolachuu beeku maatu tuqanii tola nurraa eegu isni kana jechuun warra kaabaa reebicha dibbee isa karaa kaabaa faana ragaduu kana nurraa dhaabaa jedheenni agarte reebicha dibbee isa karaa kaabaa kana faana ragaduu nurraa dhaabaa sigalee warra Amaaraa duukas ragaduu nurraa dhaabaa Amaaraa Tigree duukas ragaduu nurraa dhaabaa kan inni jedhu sirbi isaa kana. Dhaggeeffatanii jirta namni sirbaa Andu'aalam Gosaatii fi Yoosaan Geetaawun namni hin dhaggeeffatin hin jiru. Walaloo isaa san namni addaan baasee hin beekne hin jiru. Garuu isaan jibbi mucaa tokkos ammallee isas sunis jenosaayidii nurratti labsu jira. Isaa mucaa yaadan ballaashi jalqabdee moo shaallalaashi isa jedhu sanaas jechuudha. Isa sanas jenosaayidii. Haga muuziqaa afaan Oromootiin bahutti duula itti labsanii hin dhaggeeffatinaa jedhanii kaleessa galgala haasa isaanii sana Abiyyiin jalqabanii Abiyyiin arrabsanii Shimallisit dabranii Abiyyi Sifaaq Onagnoo jedhanii achi dabranii Jawaarit dabranii Jawaar irraa bu'anii Adaanech dhaqanii Adaanech Abiyyi irraa haga Abbaa Abdii deeman geemii waliin hin taphatinaa jedhanii Abbaa Abdii mucaa isa roobootii fakkaatee akkas geemii as gubbaa taphatu sana jechuudha. Mucaa sooshaal miidiyaa irratti is a famous at the moment mucaan sun jechuudha. Isaanuu waliin taphatan wabillahi alkarim recordii godheetiin qaba viidiyoo isaan akkas jedhanii namni giiftii dhaytanii Abbaa Abdii wajjin taphattanii giiftii kennitan yookiin ammoo isaan wajjin taphattan akka nama dhiiga Amaaraa jiiseetitti isin laallaa nama xiyyiitii bitee Amaaraa dhiiga Amaaraa dhangalaaseen garaagarummaa hin qabdanii jedhaniitiin sadarkaa kanatti waan jibbiinsa haasayan laala at least nu eessa jirrammoo sigalame nu eessa nu amma walumarratti duuluu malee wal fokkisuu malee wanta argitee waan hamtuu qofa barbaaduu malee waan kenna jabeeffachuutti hin jiru sigale nutuyyuu nus still kanayyuu argaa wamtakka namni wal xiqqeessuuf wal arrabsuu malee waa tokko at least wanni jarri nutti asiin deeman wanni jarri nutti fidaa jiran walii nu galchuu qaba. Sigale alaabaan Finfinnee keessatti alaabaan Abbaa Gadaa akkamitti dhaabatti akkamitti mul'atti jedhanii dhiini isaan garagalaa jira danfaa jira.
nuti still kana argaa hin jirru nu ammayyuu fagoo jirra ammayyuu sigale kalee kuni kalees arraa fi boru maaf karaa nagaatiin kabajama maaliif Oromoon nagaan osoo namni hin du'in galaa ka jedhu Oromoo akkana haasa'uu dhageetta social media gubbaa taa'e maal sii godhamee dhiini Oromoo yoo jige fakkeenyaaf amma ijoolleen amma Finfinnee keessa jiran arraan tan osoo isaan rabshaa godhanii jeequmsa kaasanii mee maal isaan fayyada eenyu arraan tan Oromoon jeequmsa kaasuun eenyuun fayyada rabbi sodaadhaati mee Oromoon arra irreecha bahe ummanni miiliyoona 7 jedhanimi ummata miiliyoona 7 jedhan arraan tan achi Finfinnee keessatti wal ga'e sun ummata miiliyoona 7 ummanni miiliyoona 7 su yoo lola kaase eenyu miidhama ammaan tan akka duraanii faayidaa nu qaba nama du'a malee waan nuti argannu tokko hin jiru nuti still chance qabna ammayyuu waan amma arganne kanatti haqa amma arganne waan amma keessa jirru kanatti we need to appreciate itti gammaduu qabna waan arganne kanatti appreciate gochuu qabna waan haga jirtu haguma jirtu kan ayyaanuma har'a kabajanne tola dhufe tola hin dhufne mukaan dhufe muka itti naqanii dirqamaan waan dhufe kun waan namni nuu kenne fedhe isaatiin nuu kennee miti dhiiga qeerroo Oromootiin eenyu kana nuu godhe Abiyyi miti eenyu kana nuu godhe Shimallisii miti eenyu kana Birahaanuu Juulaatii miti Adaanechii miti ka kana nuu godhe eenyuun ilmaan Oromoo galanni ka isaan biyyee jala deebi'anii nu har'a nuti babbareennee akka uffannee akkatti teennu kan nu godhan sigalee warra biyyee jala deebi'anii sigalee lafee ta'an ammaan tana foon isaanii lafee ta'ee jiru warra sani warra xiyyiitiidhaan nyaataman isaan sanni warra halkan mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman isaan santuyyuu akka nuti kan arginu nu godhan sigale warra gaafa argitee Oromoon namni gabbahuu sodaate gaafa namni tokko lubbuudhaaf manaa gadi hin baane harka qullaa gabbayeetiin falmataa ture dhiigni Oromoo Wallaggaa ka dhangala'u dhiiga kiyya jedhee Arsii Harargee keessaa ka gabbayee falmate dhiigni Harargee keessaa dhangala'aa jiru sun dhiiga kiyya jedhee Amboo fi argitee Salaalee kana keessaa ka gabbayee falmate Jimmaan keessaa gabbayanii ka falmatan isaaniin as geenne isaan galate isaaniiti malee argitee galateeffachuu qabna wayta namni jedhu waan namni Abiyyiin galateeffachuu qabna mootummaa galateeffachuu qabna jedhu itti fakkaata namoota garii waan amma arganne kanatti thank you akkas jennee warra silaa nuuf jedhanii lubbuu isaanii wareegansan kaafe mootuyyuu kanan kanatu nuufi akkuma gootonni nu duraa gaafataa turanitti gaafannaa jechuudha namni tola nuu kenne tokko hin jiru kaarra hagattii nuti ija bananne kanallee kan nuti qeerroon meeqa dhumateetiniin arganne kana maa argataniif dhiinidhaan isaan danfe sigalee achi kun akka Oromoo ta'uu qabna jedhanii lola garasii lola bananii garanaa lola bananii Amaara keessaa ummata isaanii ficcisiisanii ta'uufiitiisis dhumanii kana hunda maaliif ta'aa jiran eenyuuf isaan aangoo qabatanii bar Finfinnee qofa qabatanii bakka paarlaamaa galaniitiin biyya bulchuu miti bar isaan Oromoo kana eenyummaa irraa mulqanii mee copy link gora please warra gammas jirtan copy link gora nama marra yubra gooti copy link gora akka argite Finfinnee ma qofa qabatanii biyya bulchuu qofaa miti kaayyoon isaanii miti biyya bulchuu fasootaate waan gaarii filannoodhaan dorgomanii biyya qabatanii biyya qofa bulchuu fi miti isaan kanaaf miti waan Oromoon nu godhe indeeffannaa akkana jira laal still arrantan akka jira waan Oromoon nu godhe waan Abiyyi isaan godhalle Oromootti deebisan isaan waan Abiyyi isaan godhe waan Abiyyi aangoo isaatiif jecha dhukkee isaanirraa kaasellee isaan nutti as deebisan Oromoo irraa ni kaffalannaa waan Oromoon nu godhe kana hindeeffannaa jedhan arrallee digalaami nuti kanayyuu argaa hin jirru yoo namni waa dubbate akka waan namni bitame yoo namni waa dubbate akka waan namni bilisiginnaa ta'e yoo namni waa dubbate akka waan namni gantu ta'etti namni nama laaluu hin qabu kun dhugaa lafa jirtu waan ija keenyaan arginu sigalee waan ija keenyaan nutti as viidiyoo tokko namni an arginu hin jiru hin jira jedhee yaadu yoo arginillee ni argitan viidiyoo makalaakaa ijoollee amma raayyaa ittisa biyyaa kana keessa jiran naannoo Amaaraa kana keessatti makiinaa taasaabii tokko kan wal harkisu irraa gadi fixaniitiin namni hedduun achirra dhume makalaakaa isa jawwisaa jedhamu kanaan jechuun uummata naannoo Amaaraa kana faannoo kanaan dhumatan kaan kuni fuulli kun irraa buqee jira kaan harki irraa cabee jira kaan miilli irraa citee jira akkasumatti iyyuu garii isaa lubbutu keessa jira
kaan ammootu miidhamee harki cabee kaan ammootu tumamee reebamee kaan xiyyiitti maadhayamee miila qabatee achi ciciisu jira. Ummata hagana baay'atu kana ka Amaarri keessa jiru, ka argitee Sidaamni keessa jiru, Walaayitaan keessa jiru, Somaaleen keessa jiru, Makalaakaa kana keessa namoota hedduu jira, sabaaf sablammii keessa jira. Isa kana hunda keessa deemanii Oromoo qofa keessaa soqan. Ati maayin sabni kan kee? Ati hoo maayin? Gisee kan Itoophiyaawwinnati jedhan. Itoophiyaawwinnatu koo bakka akkana ta'e Itoophiyaawwinnatiin akkanatti Itoophiyummaan badee jira. Meerree Itoophiyaawwinnatiin bakka sabummaa qofa ta'ee jira, biyyi baddee jirti jedhanii ka iyyan isaan. Gaafa ammoo reality, gaafa dhugaa ammoo gaafa dhugaa dhufaniiti ati hoo Tigreedha, ati Oromoodha, ati Amaara, ka Amaara ta'e akkas akka nama easy godhanii bira dabran. Ka ammoo Oromoo ta'e ati ka waannaati okay. Walitti dhufna jedhaniituma bira dabran. Itti as deebi'anii booda viidiyoo san booda waan akka isaan godhanii isinitti himuu hin danda'u. Nuti still nuu galaa hin jiru. Nuu galaa hin jiru. Warra keessattuu warra galanii fi malee warra siyaasni galtee faattan ijoollee gaara keessa jiran. Ijoollee gaara keessa jiran ammaan tan really waa baay'eetti isaan dinqisiifadha. Siyaasni isaanii galtee jira. Isaanii galtee jirti dubbiin. Waan baay'ee arguu jira jechuun ammaan tanatti haala amma deemaa jiruuni. Jawwisaa wajjiniyyuu harka dhahaa hin jiran. Siigalee duraan diinni kenna gaafa jalqaba gaafa Tigree saniyyuu diinni kenna waloo diina waloo kennaatti qabsooyinaa jedhaniiti waliin ta'anii waliin argitee Abiyyi wajjin wal dhabuu turan. Gaafa duraa san ni yaadattan hundi keessan. Har'aan tan akkas godhaa hin jiran. Godhaa hin jiran. Sanirraayyuu baratanii jiran. Har'a waan ijji keessan argaa jiru. Waan ijji keessan argaa jiru. Nuti warri kaabaa kun wanni kenna diini kenna tokko aadaan kenna tokko jedhaniitiin har'aan tana warri Amaaraatiif warri Tigree tokko haa taanu waliin jedhan. Eenyuuf Oromoo ofirraa dhoogginaa. Tokko taanee ofirraa dhoogginaa. Kana wanni isaan dho'isaa malee gabbayanii dubbataa jiran. Sodaa tokko malee gabbayanii dubbatan. Waan isin ajaa'ibu. Warri gaaf durii akkasi dhiiga wal dhangalaase. Warri akkasi dhiiga walii galnaqe. Warri akkasi rahmata walii godhuu baate akkasi wal fixaa ture sun. Har'a Oromoo gaafa ta'u ammoo walii hagalu waliin jedhaa jiran. Maaltu nu eeggata? Har'a osoo Abiyyiin gara galchanii dhufanii. Eenyuun miidha? Amaara miidha maalaati? Osoo Amaarri amma jawwusaan jedhan kun amma warri bineensi kun osoo dhufee Abiyyi kana cabse. Osoo Abiyyi kana cabse amma dhufee jawwusaan eenyuun miidhuu dhufa? Eenyuun ka inni dursee miidhu eenyu? Tigreedha? Somaaleedha? Affaari? Sidaamaadha? Walaayitaadha? Guraageedha? Eenyuun dura miidha? Shakkii takka hin qabu. Shakkii takka illee hin qabu. Duratti ka miidhamu Oromoo. Abiyyi nu miidheera. Sirriitti gadi nu qabee daaraa nu godhe daaraa. Garuu ammoo warri kun yoo dhufe warri kun osoo dandeettii qabaatanii dhufanii Abiyyiin gara galchanii waan isaan ilmaan Oromoo irratti dalagan ka Tigraay galata adabu. Ka Tigraay galata adabu. Bar Tigraay wajjin gisee dubbatan at least እኛ አንድ ሃይማኖት ነው ያለነው እኛ አንድ ደን ጀዳኒ በር የሮ ዱበተን ዱሩመዩ ወይቲ ሞሎላለ ኡፊ ከስመ ዲገውን ኦሮሞ ወጅን አማራ ኑቲ ቶኮ ጅሩ ደገቴ ቤት አታካ ኑቲ ኦሮሞ ቶኮ መከጀሩ አማራ ደገቴ እርታ ደገቴ እንጅሩ ገሩ ኢሳን ኑፊ ዲና ከነቱ ወልን ኑቡሴ ወልን ኑኛቺ ሲመለ ፖለቲካ ደለጉዳ ጀችን ወረ ካባ ከነ ወል ኑፊ ሲሰመለ እኛ አንድ ደን ጀዳን Sigale nuti tokko taanee qabsaa'uu qabnaa jedhan isaan gisee dubbatan. Nurratti hunduu walii gala. Oromoo balleessuu irratti hundinuu walii gala. Garuu ammoo Oromootuyyuu diina balleessuu irratti walii galaa hin jirre malee. Osoo jawwisaan achi afaan qaratee osoo akkanatti Abiyyiin illee dhabamsiisuuf Oromoo illee dhabamsiisuuf akka wal fixu asii Shimallis Abdiisaa maayini liyu haayilii isaa kana bobbaasee Wallaggaan keessatti nama fixaa
waraana maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dhufanii ati bilisiginnaa deeggarta jedhanii warri sunis dhufee nama tokko fitaa. Sigale at least ammoo warrummaan keessatti waraanni feekiin kan maqaa Jalmarroo hin qabne ka Jalmarroon hin ajajamne ni jira warra akkasiisan ni jechuudha. Ammoo ammaan tanatti warri qaruutume warra ammaan tana keessattuu Jalmarroo fa'aa appreciate gochuun qabayyu atan abiyyimaan iyyuu ammaan tana wayita jawwisaa kanaa wajjin wal nyaatu kanatti lola gara waraana bilisummaa Oromoo wajjin godhu sana at least xiqqoo isiillee taatu uf laalaa jirnatti fakkaata. Yaanni kee walumaa galatti naa gale yaanni kee ammoo walumaa galatti waliigaltee wayiitu hin jiru. Garuu isa kana turre caala gaariidha. Yeroon aangoon isaa kun haga dhume booda achi booda waan jirutti ceenaadha. Akkasuma definitely akkasuma jechuu barbaadde yaada gaariidha xuru hasaabna. Namni hundi nuti ilaalcha ofiitii fudhata. Atilleen kiyya qofa darraa fudhatu osoo hin taane atilleen ilaalchi kiyya nama akkashitti fookasiin kiyyam beeytaan fiqirii irra malee politikaa irra baay'een jiru yeroo akkashitti kanuma taayoo tazzabu ትዝብት ነው የምነግርህ ትዝብት ummanni koomantii ammoo zim jettanii hin girrisina ani beekeetii miti ትዝብti akka nama tokkotti tazzabuu mirga qabu akkanuma taa'eetti yoo itti tazzabu Oi, namni